akkamitti afaan Oromoo itti fayyadama Wi-Fi keessanitti akkamitti fayyadamtu? Welcome. Arramo akkamitti maqaa Wi-Fi keenyaa fi password isaa akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Password isa kan kiyyaan itti galche maaliif jijjiirra waan ta'eef na duukaa bu'aa setup galla setup irraan wireless setup kan jettu galla achirraan wireless basic kan jettu galla wireless basics kan jettu klik goona. Achirra gaafa klik goonu teebiliin kun nu dhufti. Amma fakkeenyaaf maqaan Wi-Fi kana SSID kan jettu kanaadha. Ishii kana jijjiirtu jechuudha. Maqaa barbaadne itti jijjiirtu. Gaafa jijjiirtanii ishii kana jijjiirtanii kaataniiti fakkeenyaaf WT jijjiiruun barbaade waa jedhamu kanatti yoon jijjiiruu barbaade ishii kana barreesseen apply jedhaan jechuudha. Apply jedhaanii ni jijjiirama jechuudha maqaan sun. Maqaan Wi-Fi kana jijjiirama jechuudha. Ammaaf garuu jijjiiruu waan hin barbaanneef isa jechuudha. Dhumeera. Achiin immoo eddan maqaa Wi-Fi kiyyaa jijjiiree password isaa jijjiiruu hin danda'ama? Hin danda'ame. Asuma galtu ammasii. Asuma galtu. Asuma kana klik gootaniit iddoo ammaa deemtaniit wireless setup jettu wireless basics kan jedhu laalleerra wireless security kan jedhu klik gootu. Wireless security gaafa jedhu taateewwan kun isin dhufu SSID types kan jedhu jira, root kan jedhu irra ta'a yeroo baay'ee. Kunis gosa rootii sadii yookaan afurtu jiraachuu danda'a. Afuridha yeroo baay'ee. Rootiin kun kan inni mul'isu Wi-Fi qoda Wi-Fi keessanirra dudduuba isheerra huraawwan sadiitu jira jechuudha isa mul'isuudhaaf kun. Achirraan ishii kana jijjiiruu qabdu. Wi-Fi keessanii asirraan nan kan jedhurra kan jiru yoo ta'e ishii kanatti jijjiiruu danda'u qabdu. Ishii kanatti jijjiiruu danda'u qabdu. Yoo kanatti hin jijjiirre ta'e personal key share key keessanii isinii gashuu danda'u jechuudha. Kanaafi duraan dursitanii inscription kan jettu kana nanirra yoo jira ta'e yookaan kanarra yoo jira ta'e isattuu WAP2 kan jedhurra keessu jechuudha. Isa filattu erga isa filattaniin booda aktivitaa waan hin kun boksiin kun aktivitaa achirra deemtanii entrepreneurship radius kan jettu hiiftaniit personal or private shared key kan jettu klik gootu aktivitaa jechuudha. Gaafa isheen aktivitaatu kun boksiin kun aktivitaa jechuudha. Fakkeenyaaf sitti agarsiisuudhaaf YouTube kanarra ta'eeti active hin ta'u waan hin kun boksiin kun active hin ta'u. Per share key format kan jettu kun active hin taatu. Yoo personal key keessan gashuu waan barbaadanii fi yookaan jijjiiruu waan barbaadaniif waan ta'eefi ishii kanarra gaafa keessan boksiin kun aktivitaa passwordii ofii barbaadan galchitu jechuudha. Amma kan kiyya galfamee jira. Jijjiiruu waan hin barbaanneef hin tokko. Ishii kana jijjiirtaniiti passwordii mataa keessanitti jijjiirtaniiti kan biraan tuttan of eeggannoo guddaa barbaada iddoon kunis. Iddoon kanaan dura hundi isaas of eeggannoo guddaa barbaada. Kaniin isinitti agarsiisan halatti yoo tuttanii setup Wi-Fi keessanii balleessuu dandeessu waan ta'eef iddoon isitti agarsiisu bichaa tuquu danda'u qabdu. Kanaaf ishii kana aktiivii waan taateef ishii kanarratti hidhattanii jijjiirrachuu waa'ee edda jijjiirtanii akkuma sanaa akkuma maqaa Wi-Fi keessan jijjiirtanii apply change jechaan sana ammasii kanarratti apply change jettu jechuudha. Kanaafuu Wi-Fi keessan maqaa isaatii fi Wi-Fi isaa maqaa isaatii fi password isaa haala salphaa ta'een akkanatti jijjiirtu waan hordoftaniif galatoomaa. Sagantaa taafutti yookaasiif kutaa arfaffaa irratti immoo Wi-Fi keenya galuudhaaf adimii fi password isaa akkamitti jijjiirra kan jedhuun qabadhee dhufa. Ciao, fayyaa ta'aa.